Khana jaabu dhimma ibsaa fi maaqii kana maali? Kamataa kiyya dhugaan jirtu tan. Allahu akbar. Dhaateetillee argine moo akka biraa dhafaate waan duubatti itti sanarraa fuudhi. Just walk one can rough carries you boy job right as video bashana so borso qabadde beekisine jedha jira akkuma beekamu kuma 77 seenne jira maal sin jedha duraan dursee galatoomaa warri jalqabarraa hanga dhumaa hanga sin wajjin jirtanii subscribe naa gootanii akkam bakka tana go warri subscribe gootanii galatoomaa sin jedha then warri yeroo qabate gara channel uta subscribe gochuu akkas video kana like gochuu yaada amraata qabdan comment irra kaasin jedha isatti warri mattaatan video kana share gochuudhaan kuma dhibba dirqama seenuu qabna jechuudha dhiyootti so nutis YouTube irratti Oromoo keessaa ka warra wanni kuma dhibbaatan fudhateef duuba kaa'u rabbiin waa godhu sinin jedha warri Itoophiyaa tan akkasuma VPN ilaalaaluun diraanfatinaa sinin jedha battalumatti gara viidiyoo kennaa dabarraa fataa zanaa wajjin jenna amma dhumaa viidiyoo kenna faana bu'aa yaada qabdan komentir let's go. Oromtichi artist Jaabuu react maaloo dafii kaa Jaabuu kofla bilaa alee anuun rifachiise malee wanni amma simmeeshina goota kun distiin ennaa lafa dha'urraa jechuudha. Makango ni sering lecan masada amma yani hattu mange gesara wande tu taina la lecan mala bena ban injattu simba. Come on bro namni mana kan kee cabse namni mana kee cabse it's funny ay mana kan natti cabsita mala bena wan mo warki mana gese ro fakkaate male amma kana yesa do ga dum begera te qose masga wadde mura dundure meelali fudhadhu gaadhogo dura duste hattulee wayititee waatu qabdan waan hin taane natina waan maqaa isin balleessaa natina so dhugaa sirriitti waan maqaa nama balleessaa tur yookaan gara baankiitti zallaltee qabamu yookaan ammoo waan dansaa ta'u kanaaf amma dibseetaa bullaale maaliyan waa maqabaatti naa galtuun dhabeema islaamalee sila nan fura daamsa rakkisu yuuti suufitti bakana moo fura dure kan matu qabaatti naa galoo ishee kan fadde gadi ba abiiza ishee fudhadhu maayinire waa salphaa sanatti beekaa waan inni fudhadhe ba'uu danda'u maayinna keetti baaree maali bennaati distii wayi tokko jirti beekaa dinnicha keessa raashii isaaniitti ana qixeessicha fudhadhu beekaa namni bini maala adoo qodhaloota Kiristoos dura saffeelte magana yaataan kan dhaloota Kiristoos dura affeelte amma zoona yaata hiyyeessaatiifuu waan itti rafu dhabee ciisu maal gootaa manatti ibsitaadha araba maal fakkaata lidhichi kun kana qoonqomatti yaataan Mala lutti waan si ta'u jiraate fudhadhu beekaa siin ta'u taanaan immoo barbaadaan achi budee mala asfaraaraatiidha yoo baattuu fi abbaa manaa jidduu oh god anoo sila yoo hannan danda'u bakka nama hannan danda'u si erga kana nama siif tireegee walitti qabeessu turee ba'u ergi beekaa dhoo goona wajjin haasaa argattee manicha moonoo cufa dara qoranatti nama nichi na cufa dara qorratti nitti nama kun amma tasaatiifuu abdii muree jira nama abdii muree kasaatiif ati dhuftee roob godhachee yoggaa yaattu atu dhaamtee irta malee wara billaa aleek leenis Jaabuu react ara laali nan ilaala malee billaa aleek ajisu ወይ ካርድ ፈልጌ ነበር ባላስ ይኖራል ባላስ ካርዲ ከነፊራ ምስኪን ነማት ነው አስሮ ይሄ ነው 10 ብር በዚህ ጋር ይሄ ነው 10 ብር ባታ የባምና ሱቃ ገነው ወይዘራበታ ይሄማ 100 ብር ነው በቃ 10 ሰጠኝ ካርድ ባለ 10 አልቋል እንዴ ከነፊራ በር ካርዲ ከነፊ አልቋል ኦያ ብሪ ሰደተመተ ኸሳሩራ ካርድ ነው ብሪ ሆደኝ ነፃ ከኑ ፊ ወያ ይቾድ ስማርት ተይረንዱ 5 ኸይር Jaabuu react ጃላለ ደባ what እኔ ደባና ገምጋን ቴክኖሎጂ bro hell no man yo nah bro nah he's too young for that bite hey tell him to don't die for nyash Don't die for nyash. mo sahib akkas gochuun ta'u malee billah alayk gina akka tokko yoo laaltulle What? she's crazy
Bro, I don't know, bro. Jicha bicha ijiri ra achirra akkana taggodani uban. Maal naa galuudhe an keessa hin jiru. Wow, silent. Kun tiktoker osoo hin taane talent malee talentii ajaa'ibaa qabachuudha. Akkasitti tolchee irra dhaabbatee deemu baalaansii isaa akkasii qabuun sunu talentii addaati malee billaa aleek. Shaayii attam. Nagaadha. Hayyaan gahu daaboo ta'u. Isi yaadee si lachuu. Bu'aara si bannaa nama guddaa. Maa tuutan garuu. Aizosh. Ati baasirriitti tuute kunirree ergaa dhufeetiin taa'ee si eegaa. Qabtu dhala qabtu dhiira. Si eegattu. Ati daaboo eecha turte. Rabbi si surmaatiin uummadha si yaade. Oh my God. Si yaade rabbi si lachuu. Kana jechuun waraabee sana dhugan jechuudha billaa aleek. Si muungalsa. Asa. Mbadina heesi. Ani demmalee jiraachuu hin danda'u. Na jala mbadina. Babbareeddu wanti. Ana yuna beelese malee sa'aatii ammaa kana jechuudha daabboo fi shaayii uti warqee maashaallah irraa jedha namni karaa coomina kana abba guddaa kana. Isa dhungadhee sinni. Yaa jaartii lama fuudhuun kana kaa jechuudha. Abeet. Akkatti jalna gootan baay'ee. Baay'ee takka jaggaadha. Na jaalatu jiru akka kiyyatti sin jaalatu sin jiru. Sabbaasaa jira. Bisee hundaa hin fakkaatina. Dhugaadha garuu onnee keen cabsan si dhiisaniin deeman siif dhufan si kan kee ta'anii jennaan si wajji tu'an. Nyaattee fitta. Gara wiiti jala baabalee jedhanii rakkootanii wanni baraa si dhiisee deema jiru jaarraa. Attan sin jaallu argitan. Waddaachuu addeet fuushi. Ante badala qoyyit argamata. Okay. Ante qoyyitee nabbare matta. Amun yow ሁለታችሁንም አገኘው ወዳችሁ ሁለት በአንድ ድም አትጥፋሽ አትፍራኔ ምንም አልወዳል አረጋሽ ደግሞ ጎበዝ ነሽ ደግሞ ጎበዝ ነሽ ስለምወዳችሁ ትዱባ ከተላል ትሽፍ ባሉ ደህና ደሩ እንግዲህ በቃ ደህና ደር አባቴ Rabbi nagaan si hawulchuu daabboof shaayii isin dhuggatanii jennaan egaa. Wow, nice content ajaa'ibaa qaba jechuudha adda isaa. Brotherhood will say he is a smart guy. Let's see. I love you. What about your wife? My wife doesn't love you. That's crazy. ስላወቀህ የሰው ልጅ ህይወትህን ሙሉ ስለነገርከው ስለሚወድህ የሆነ ሳትቶ ሀይድ ማለት አይደለም። ጓደኞች ከርተውኝ ያውቃሉ። ብቻዬን ቆሜ ያውቃለሁ። 7-8 ጓደኞች ባሉበት መሃል ሁሉም ትቶኝ ብቻዬን ቆሜ ያውቃለሁ። To be honest, yeah, እውነቷን ነው። Bro, I say don't trust nobody. Samira maaliif garaanatti jabaatte akkanatti maaliif gara Hizbimaa garaa walitti jabaate dhugaa no. Na waraabini iskiriinshatii nan godhini naan jette anaan. Achumaanan si dhiise an iskiriinshatii si gochuu si waraabuu achumaanan dhiise. Ati immoo viidiyoo na waraabde walitti xiqqoo kaleessa walitti buune sanaa jette istooriirra viidiyoo sana gadhiifte namni maallaan jedhama miidiyaa. Walaa dhugumaatu jechuudha namni waggaa duraan wal jaalattan. Xiqquma walitti aartanii xiqqoo waa taatanii jennaan sooshaal miidiyaa bakka hin taane irra poost wal gootan billaa aleekan corroo malee waan akkasii dhiisa. Miidiyaa irratti maal jedheetaniin ba'a. Hayi Samiraa. Maaf akkana na hojjette. Hayi Samiraa. Maa akkana maaf garaa walitti jabaanna. Wayi Samiraa. Rabbi siif kaffalu. Jazaa kan kee rabbiin siif kaffalu. Wallaahi hafuurri isaa dhumaatu rabbii siif kaffalu. Hawa warri akkana mimiitan kun wallaahi amrii jabaattan malee billaa aleek. Maraa fuudhis nama amanina jedhan. Hawwalu bakka viidiyoo walaa keessa jiru sana agartee don't trust nobody. Ifiyyuun amanu malee sa'aatii kanatti amma kana biyyi sodaadheera malee billaa aleek. Abuuko haadhi faata tiiti.
Baanchi da hojirti baata. Woo duubi kun damo. Na hada faatee ammaan kan akkati waa dhooftullee Allahu akbar. Dhahaateetillee argine moo akkami hada faatee waan duubatti itti sanarraa fuudhi. Kazaan ammoo paanchiin qajeela laala akkana qajeela akkana sibaala. Sibaa streetii sibaa jechuudha. La akkana sibaa. Sibaa malee akkana kanaa miti. Brusillee taatee billaalee waraabuu waa sii jedhee akkaataa itti paanchi gootu kana walitti akkaataa itti jaab gootu kana walitti argu in sodaadha. Haadhi faatee jallaltee bakka ibsu saniyaam wayna gootu jedhee sodaadhee jira malee akka mataa kiyyeettu. By the way, yeah, keep going. Jimmy tan ta'ee godhi. Silaaftu rabbiin si kennee raasanii. Irra si ada waloon malee akka isa jiru allaalu akkami. Haadha faatee maal qabdi jedhaa dabbaa qabdi dibbee qabdi ituudha qaabaa qalbii sabbuudisi jiru takka si biyya keessa akka jiru sirba tokko jira malee haadha faateetiif reakshinii irra dalan jechuudha gaafuu yees dura. Obsine. Okay. Obsi dangaa rabbitti obsine dangaa dafee. Illaa aleeka. Rabbiin kana hubachuu qaba. Tam. Waysatti lagaarreen miskiinummaadhaan nu fixee dachii irratti sarraatanya namaa nu godhee bakka itti saree nu godhe. Nuti abdiseeni. Innis nama wajjin nu jira. Wayii jirutti nu jira ni nu jira. Dablaale. Nama wajjin nuti jira. Eenyu wajjin? Nuti nan bifne. Wallahi. Obsine. Wallahi te gari dhugaa qaba ilmi nama beete. Gin khadda qabda billahi alayka. Adam waan fedhaa jedhu khadda is always the best malee. Waan fedhaa jedhu waan fadii jedhee waan kayri jedhee we don't give a fuck. Maakii koo bagatti cabsitee jabduu koo. Sino mucitana yoo dhiistan jedha. Wey an kana je waan man kana duuba video kana laalle awaaye maakii mayaanii ibsaa kana illee naan galu beektee waan jiru. Itti cabsitee tana dhiisa bagatti cabsiten jedha nama hundaan. Wandooti abbaan kiyya warra arsiiti dhaggeeffadhu ani haatiti yaa harargee arra booda maakiin harargeettee naaf hin dhaabbatiin dhageesseemi. Okay. Arra booda maqaan hoolaa. Allahu akbar annama tokko waa isaaf jecha dhimmamee laayivii banee dubbadhe namni sun dhufee naan dhimmamin hoolaa zonaan jedhe achitti fajjeesayuu malee. Ati harargee miti? Ana harargee miti ittiin dhaladhe malee. Oh my god. Colle. Maqaa kiyya nan kaasiin donko. Okay, rakkoon qabu. Ati arsiidhaan haa jedhu sigaafii kiyya. An arsiidha. Okay. Ibsaan namni rakkoon harargee miti? Ambar kana ajaa'ibu dhimma ibsaa fi maakii kana maali? Akka mataa kiyya dhugaan jirtu tana. Dhugaan jirtu tana yoo jettan waan akka waan mistira booyi gabbaasu isinitti fakkaateen akka mataa kiyyatti dubbii haadhaa fi haadha manaatiif abbaa manaa jidduu haseenu sheexaana malee jiru birlaa aleeka dhiisaa akkamitti atin nami kun lamiin nama hundarra wali kalaa hoggaan jedhu adeera kiyya qaama qullaa wal arganii mistira walii beekanii waa hunda walii beekanii ati isarra jararam beekaa hoggaa jirtu as deebite laayivii banattee hoggaa irraa dubbattu it is a big shame jette faranjiin billaa aleekan corromu malee dhiisu waan akkana inti baay'ee takka dabbara maal singee bultii namaa jidduu seenanii haasa'uun yoo jirri wal taphaxabtee akka feetu wal gootan who cares maanguddoo jirti aadaa oromoo keessa maanguddoo bira walaa keessattu waa ati gabbaatee maara dubbatti osoo jirri naa dubbadhu hin jedhiniin sagalee naa ta'a jedhanii no nama baay'ee jira ka sagalee barbaadu dubartii baay'ee jira ka sagalee akka ta'anii barbaadu jaraa sagalee hin taatu haala as deebitee osoo jirri nagaan tiktook irra jira osoo waan takka hin ta'in ati as deebitee irraa hojjette. Waa'ee ibsaa siin galchu ibsaa maqaa keetiin yaamamu. Okay, she already say look ibsaa maqaa keetiin waa ibsaa maal si galche. Ati eenyudha kas duuba as deebitee dhimma nama lamaa jidduu haasoitu. Bro isaa bichaaf hin jenne mucaa ko maybe dhugaa wayii qaba I don't know. An nama jajin godhu nama qeequ. So dhimma nama lamaa jidduu please ifraa dhiisaa. Wanni takkitti isinii himu san dhimma nama lamaa jidduu jala deemtanii hin baxabbaxina rabbi sodaadhaa. Arabooda maqaa kiyya yaamina
Maqaa kee yaa'uu dhimma keetillee seenuu dhaggeeffatu. Maayikii godhu dubbii si ibsu waan takka walii agallu kutak. waan na dhaabbachuuf hin qabdu na dhaggeeffatu hin guddisan ishii hin guddisan booloo. Exactly, that's what she said. Amma dhimma foolollee seeninii nallee arrabsinii waan takka illee seenin. Waan hin dhaarra waan eenyummaa Look, waan eenyummaa qiyyanteen afaan bantanii soo saniifuu deer nagaan jiraataa arti billa aleeka dhiisa maalisi ma wakka baadhooftan jedhaa bar anama baay'ee takkara hojiitii argi viidiyoo kana waan biraas eeyyuu malee kanaafuu please an lammaan kana yoo ibsa anama okay ibsaan hin beeka maakiin hin beeka an ibsaa yoo dawwaleef dawwuluuf hin danda'a maakillee dawwaluu dhabu ibsaa dawwaluu danda'a koos hariiroo walitti qabnan afisii waan ta'eef so kama beeku kanayyuu ka sa'aatii barbaade dawwalee hojjaasuu danda'u akka saayibatti illee garuu hin gaafadhu waay sun dhimma jaarsaaf jaartiti nan galchu so dhimma biizinasa osoo taate saayiba maalti taate si maalti mudate maal jechuun hin danda'a ግን dhimma jaarsaaf jaartii hedduu a'uuzu billaa gidduu baha malee billaa aleek ta'u malee akkana oromoo inni corroba so yo guys warri amma dhumaa nama furtuun galatooma isiniin jedha mee nama meeqata gadhu viidiyoo kanaa gadhu maal haala hamma dhuma haga asii tanaa yoo kalaaltu baay'ee takka isin jaalladha mee waan an jedhe kana koomentii